تعب رايمي في تتعطلا والما تديبنا هاروا برانتان دكتي نرى فينا تجرا وخاني ناتو بيخا اسمين ما بيتني إن شاء الله بريء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتو في دعوتو تبيني شو أكيد نجا فيها جرتني سنجتشاو بريء قيا أكون بكم بريء قيا إذا أنا واني راول نبيتني سلامتا غافر مجالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتو تخيني سندي أكم جرتني نجا قبضني فيها لا سنجتشا بيني خن إدوان راوتي سندني بيتني ilma namaati gocha fokkataa raawwachuu danda'a. Ammoo sababa inni raawwateefis isin himuun ni barbaachisa jee yaadu. Maaliif hangaadhaan hordofaa turtan waan ta'eef waan inni godhee fi eenyuun akka godhi jee isaa hunda ni beektan. Ni beektanii sababa kanaan Abrahaamii wajjinis wal lolanii qonnaa Abrahaam haadha isaati. Abrahaam duraa wal jaalannaa dambaanuu wal jaalatanii. هذا أما شيء nama guddaa nama kabajaa nama qabuudha nama kabajaa qabuudha deebitee Abrahaam kana itti of jirtu miyyoo jaalatu sanfuun itti of jirtu namni amma akkana godhee dubbuma tanaawu haadha isaati wardaa dhiisii wardaan isaatis wardaan harkaan baatu addunyaa tan dura wal jaalatanii fuudhuu qabdaa jette akkasitti wardaan gaa wardaan akka ishiin naajetti duraan isin hajat malee jette gaa isin gaa afaanumaan baafatu malee hajattu haadha Abrahaamtu guyyaa kana samaatu garagalchiisuu way ta'e dubbattee yaa biini si bira jira jara kana akkatti gootu godhii takka Abrahaamii fi miyyoo sanallee takka naa hidhi takka haa umuusanii maara minaamin naa jette duraan wardaan waa'ee isiisan waliin baafne garuu anuu waan isin naa jette itti fayyadne beekatu akka isin naa jette garuu ta'ee haadha Abrahaam tana dawaan edda مدان ركوب خليه جنان خني بتافي خني سانكسا واتي ودف أتتي واقول في خنف قبل بيالتي فكتا أنجادوته جرات أنا بيخوجا أجمع ونت أنا ما أنا ترى يعني خني وبعدك جزء سيفلتو شاطر ثم على تنفين شاطر نكتة ساتي إيه فاقون جرت فاقون إن بين قال لا إن بين مزرعة قابا من تلاقى من خريفته تلاقى إيه كذا دقيقة جاهلة سنيفوشين على كذا نتسد أني بتابع كذا تكانا ولا بيجي رابع فده باتي تجمعنا كمان مرتين شبكة السنة ني أكاسيت تيجا أشيبا فده خنو قاما أن بكوان سي إنسان رجع نلاقيه أمو أبرام أخنا جسني هنجسني نفتح كأني دولة قافت نلاقيه بريسخية أما فرمانيان أما في أبرام ثلاثة تبيك ثلاثة يجمع أبرام يوم كرا جتة تكبرين كرا جتة مشان أما وجدة مسنس أبرام وجدة وجرا هون وجدة ما كتخو قاسم تامو دوتوس سنوان تكون واني أنا ما نقول حتى إسحاق تي أبرام ما قدام خنو سنوان تكون قدو دندو متأتلين وما سنقولو بار أتيجون تمام كذا وان إنسان جدو سنة كت إنسان وردا إنسان وردا بو وفن جال دران إنسان وجدة إنسان أما تمية كوجي توري عربا سنتي أي أما تدوج سانما فينكا وان إنسان إنتاني كبجرو سال جتنا أرجعني جيتني واخن حجدن هاتي تو يوس روت تكاو أكاسين دوتون كوني بكرة هذا وجهي أجيسون دام غبسون لافسدي ممكن ساعة نص ساعة تكا ساعة لما تكا ويا تكو أكاسين أجيني مرة ولا تساعد أي ولا تساعد مالي أما دوام كنا رفيسو يقال لافيسو ده مالي لبو باسو كندل إتى منتاج لبو شيء تلين باسو برباد لبو كم تلو أماتي يار إيجا خنا فنجام إيجا أماتي يار ترى إيه أماتي إنسان كفيجاني بقى فورني أحمد فاجي سنتنا حالا فتوجيتنا واخنا قدف yoo sababa kanaan ishiin ajjeesuuf deema mucaan kuni beeka mucaan kun na ajjeesu aboo warduma tanatti deebi tana firraa dhiisi warduma tanaa wajjin nagaan jiraadhu sababa kanaan yoo kajettu taateen immoo koraa yaada jiru. Kanumaafin waan kana hojjeteef ummaan isaatu si wardaa tan hin jaalannu maaliif miyyoo tana maaliif gubbarraan dhalaa biraatti barbaadanii takka Abrahaam kanaa dhalaa qabamoo haadhattu keessaa qaba haati keessaa qabda akka inni dhalaa biraa fuudhu. Caaltus ta'uu baatu akkuma inni wardaa dhiisu barbaaddi ishee haati. Nama wardaan tu ilmaan sadii qabdiif. Ilmaan kana wal dhabanii adda hin baane duraa wajji jirani. Ijoollummaa wal fuudhanii guyyaa keessa maal dhalate garagalchee jaalabraa kan. Anuus bakka koffalummaa ilaan gammaa deemu jiraa kan takkaafu dhalaalan jaaladhee manatti itti fidee
تنسينتا دو قلت نان فرا قلت إني وانا كنا ما يادن إني يوسف رايدن هذا ساكن بدوان سبب إساتيجو سبب إسات هذه تنمو هذه ما نقول يرد ati akka nama tokkottiin inni kun ilmoo isaati. Ilmoo isaatiin ammoo aboo ilmootiyya jaartii biraa sittiin fuudhaa jetteen malee miidhaan ishiin sirraan geessu hin jirtu. Sababa isatti aara qabdu. Sababa isaati sababa wardaati amma. Isuma maan dhubaa sirree waan kana. Argumaan darbe naafni wal arguu dadhabne moo. Yeroo mana dhaq irriibaa ka'ee mana isaa dhaq yana jiru. Guyyarraa yeroo mana dhaq mana isaa hin jiru. Bakka inni duraa taa'ee buna dhuguu fi bakka inni dhaqee taa'u hunda dhaqee dadhabe. Bakka miyyoo nama na qareeffataana waan agarsiisu jijjiirama guyyaa tokko mana naannoo kana safaruma kana jirti asii mana qareeffattee naa jedhe. Inni naannatti hayyeen agarsiisi malee naan agarsiisu jijjiirama. Manuma ishee kanaa jechuudha. Manuma miyyoo. Inni amma michuma sanii wajji akka jiraatu. Miyyuma sanii wajji jira malee bakka biraan jiru. Akkasimi. Duuba amma haadha isaa akkana gootee deema kana quba qaba waan ta'eef si hordofutti jiramu. Gaaree maal bina furtu na ummaa isaatti miyyoon dhattee manatti nutti dhufne. Isaanuma moo humna mootummaa qaama mootummaarraa. Laa miyyoon miyyumaan natti seene oduu isaan waan biraan baneeyyatti ka'ee biraa fiigee baafadhe. Sanumaafin biraanis bilbila ijoollee harka jiru tokkoon kama isaati fuudhetiin kaameeraa kaa'e kiishan kaa'adhe. Saniifuu kaameeraa illee ofii kun duraan viidiyoo irraa baruu ka'e akkuma viidiyoo irraa maratti alaalatti dhuftee dhiisetti biraa kutu viidiyoon illee isaatu yuutuuba. Si duuba maxxansanii. Maxxansatti caaltu yuutuuba sirriitti. Akka carraa ta'ee yeroo akkas gootti kaameeraan si waraabaa jira. Malee waan. Kanaatu kaayee sanuu balaa mutti dhaleerate. Sumaatu kaayee egaa wardaanis waan kana godhuu kee kanarra si duuba jirtu waan ta'eef. Ishii garsiisuun dirqamaan ta'e. Maaliif waan akkanaa gooti? Maal akkanaa gootee dhimmoota biraa kana deebi'ee. Ishummaan godhisin jettee si ajjeemu. Ummaa ajajjeetu ammoo natti gargaltee bara ummaa ta'e haadha biraan ta'e akka miidhullee fedhu ishii waan fedhallee naan jettu. Daa'imni dhalaan tokko akkatti gargaltee bara dhaloota naamanuu hin taatu. Dhalaan gargaltee osoo tuunuu akkanatti gargaltuu biraa lammaffaa ofirratti barbaadutu jira. Egaa odoo isheen akkana godhattu. Laa odoo gaafa duraa ta'an deemtee ilmaan kana wajjin biyya kanatti galte rakkoon dilatu. Rakkoon dilatu. Achitti isa jalaa hafuu isaa sani. Ilmi dhiiraa tokko jaartii biraa deemee guyyaa lamaaf sadii bullaan dhalaa biraan immoo kajeela namni qalbiin darreetii fi namni duraan alatti waan garaagaraa barate dhalaa biraan ni kajeelaa beekamu. Saniifuu jaartiin jalaa hafuunu kun dogongora guddaadhaan akkanatti fakkaatu. Namni wayiifuu wal fuudhee wajjin jiraachuudhaaf wal fuudhee silaa ishilleen jalaa hafuu hin qabdu ture. Akkasii amma ati wanni ati hojjette kun. Wanni ani hojjette habbaddu haa taatu tultullee haa taatu. Waan rakkoo duraan uume tanaaf hangara kiyyaan Oromootti nan balleessa. Dogongorri kiyya kun. Waan kana hojjeteefu waan beekumsa kiyya ta'e gowwummaa kiyya ta'e waan kana gisee dalagittee qalbiitti na oofte. Hamoo dalagee waan akka ga'uun argama bareessu kiyyaa waan matuu kiyyaa kana of na dhibee. Maal xiqqaa ilmoo namaa idditti. Miira keessa si galchite dubbi maaliif ishiis amma wardas akka obboleetti ta'etti ilaalta. Akka obboleetti isas akka obboleessa ta'etti ilaalta. Dhiisee maali abbaan kee obboleetti ilmaan hedduu qaba. Ummaatti jallee nama tokkichallee yoo dhaltu taate anummaatti jedha. Dhaltee guyyaa shan mukaan narraa duuteen beekan. Tabiraatti na guddise jechuudha jedha. Sonillee tana guddiftallee ilmaan dhaltee duute jechuudha hin jirtu. Tanumaatti gaara keessatti obbolummaa biyya namatti obbolummaa taanee hojjaanu kanaattu isaanirraan ajjina nafattasuu dadhabe malee isaanirraa achi maqaa kophaa jiraachuu hin dadhabne obboleessa jaara. Dadhabne egaa jiraachuu dandeessa malee jaalala ishii akka jaalala obboleettitti isaan immoo akka obboleessa keetti waan laaltuuf yeroo amma isaanii wallee jallatu kana. Amma isaan jallinee yaa'u jirani. Isaan kana amata meeqa isaan jechuun qabu jira. Isaan miidhaa isaanii fedhu. Bakka isaan miidhama anaatu miidhama jeetti isaa hedduu seenan immoo. Har'allee anumaatu miidhame jechuudha. Sumaatu miidhame amma wanti guddaa waan guddaa ofirratti fudhattee barama. Amma yoo duuti fidistalleen anuma jeela. Amma ati bara akkuma nama du'etti namni nama tokko irratti yaalii ajjeechadhaa godhe. Kun amma yoo fedhe amma dawaan kun hin ajjeesuu qajeessuma malee akka nama qaama mootummaa tokkotti yoo laalle nama dawaan kun ni ajjeesa fi ajjeesuu isaan hin beekan waan ta'eef akkuma dawaa nama ajjeesutti ilaalu waan ta'eef ati amma yaaliin ajjeechadha yoo ishiin duullee baatte amma duuteef jiraacha ishii turabbe haa beeku yoo duullee baatte ati akkuma nama ajjeesetti bara sirratti murtaa'anii beekamu. Beekama. Kana odoon beeku bara odoon beeku waan kana bara odoo waa beeku akkumatti jalli nagee bara jalli suuqa bara danda'anii. Miira keessa galtee jechuudha. Akka cinqii amma keessa jirtu kanarraa
Ajjeeftee man hidhaa sayyoon seenee. Ifadaati yaa caala kan ifadaati nyaata nyaate laga bishaan tokko dhugee beekan laan qabna. Waan kan keessa jiruun beekan. Waan keessa jiru. Ofumaa faadaaf naqee waan kana guutuu of godhee miti. Amma waa bar bishaan dhugaatiin natti gadi deemu. Nyaanni nyaadhu natti gadi deemu. Eegaa dachitanaatu si dhiphataa banna. Kanaafuu bakka akkuma seenuu wallaalee gabbee aroddara deemuu sodaadhe. Eegaa lubbuu namaatii miti beeylada tokkorratti waan akkanaa yoo bar geggeessite. Haalan dachiin tusitti dhiphattee karaa itti deemtu wallaalta amma sirriidha. Amma waa hundaafuu. Na bira dhaabbatuuti waan furmaata jiru akka furmaata kana itti baafnu karaa Ibraahim Faanfutti dhaleessinee jara kan waa gaafannee immoo akka akkama geessaniif hin geessine akka waa laalu yagaa dandeettii yoo qabaatte ati gara biraati namummaa nama kan keetti yoo qabaatte nama itti ergineet waan akkana saayiba kiyyaa waan akkanaa hojjete akka miijii Ibraahim Faanfutti gaafachuu yoo dandeessi. Rakkoon qabu waan hara tokkoon beektaa saayiba kan keetii duuba akka jiru ni beekan isaan. Akka amma durallee si deeggaraa turee fi akka si wajjin jiru sirriitti beeka waan ta'eef. Amma akka Ibraahimitti yoo fudhatte. Waa kana uumee eegata fiidoo. Eega wajjin. Waa kana isaa waan kana isaa fa'aa uumee yee fudhata. Eega akkasii fudhachuu danda'a waan ta'eef nama biraa nama biyya kana keessaa nama hedduudhaan beeka waan ta'eef. Nama biraa suuta akka hordofanii ishiin maal akka geessee fi maal akka laalanii nu himan anaatu godha kunumaas yaachisuun qabu. Anammoo karaa xiyyaan si duuban jira yoo hatta mana kanatti illee na hordofanii na bira dhufuu danda'anii hajjatu taate manni hedduu jira manni beeknu kabiraati illee bakki dhokataan hedduutu jira an achi sin geessa malee umaa cinqamuu qabdu kun waan nama yaachisuu dilas mara nama yaachisuu miti wanni guddaan ishummaan lubbuudhaan baatee jira ishiin umaan taane akka hanga ta'etti adda baafadha. Kana anaatu gaafata maa wanni si rakkisu jiraachuun qabu. Inshaallah yaa obboleeyyan kiyya yaa Oromooti dhiifama naa godhaadha waan hin balleessitin jira garuu waan hin balleessitin jaa ani waan of harka kiyya hojjedhe dhiifama naman gaafadha obboleeyyan kiyya waan of hin dalagin takka itti seenu garuu tana naa dalagee sababa eenyuti sababa wardaatu wardaan kun isaa sababa wardaatu Ibraahimii ummaa isaatu nama guddaa namni guddaadha namni guddaan akkanuma guddatti deemaa silaa nu gorsu qabdi malee waan akkanaa Ibraahim wardaan osoo jiraatte dhugaa waan feetallee haa jettuun wardaan tun biyya fagoo dheerti bahar gama jirti gamana jirtu waan ta'eef amma garuu isheelleen jara kana akka feeti godhi narraa maal minaan jettee jire amma haadha isaa tana ajjeetu lubbuu keessa baasu hin taanetti akka isiin laaffattee guyyaa tokko guutuu raftu dawaa godhennetti kanaaf obboleeyya kiyya dhiifama naa godhaadha kanaaf nama guddaa waan akkanaa irratti dalaguun yaa Oromooti dogongora kunis ganaatiin deebi'u garuu jiruu addunyaa tana jecha hamtuu waan akkanaa dalaguun badiidha waan ta'eef Oromooti dhiifama naa godha. Dhiifama guddaa isin gaafadha obboleeyya kiyya ta'a Ibraahimii fi tacaatuudha walumaa itti deemna haadhuma biraantaan takkitee narraa fayyinaan tagara waan kaanii naattu beeka isinillee numa beektanii inshaallah obboleeyyan kiyya an takkaa waan namatti yaadeen beeku ifa gaafa durirraa gaafa Ibraahim fa'aa wal barurraa waan biiftuun akkasuma gootirraa obboleeyyan kiyya sanirraa kaasee ilaan gara takkaa nama iddoo seenne takkaa hamtuu namatti yaadeen beeku taraa tana garuu akka taatetu taane jirraa inshaallah rabbiin khayriin waa godha obboleeyyan kiyya ani akka seenettu seene dhiifama naa godha obboleeyyan kiyya. Rabbiinuu dhiifama namaa nima godha isin Oromootiyya dhiifama naa godha anillee rabbuma kadhadha takkaa rabbittillee garan galle ani kuni inshaallah obboleeyyan hanga gaaffii iddoo biraatiin qabadhee dhufutti assalaamu alaikum warahmatullahi.